Ayye dhiifama adda isinirraa muruu xiyyaa fi namoonni kanis nurratti haadha qabanii guyyaanis jimmata assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu obboleeyyan islaamaa kan kiristaanaa kan waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni xiyya ka'onnee irraa buqqee lafa jirtanitti isinaa ga'u iddoo tana namuutu haala biyya keenya keessa deemaa jiruu fi waan raawwatamaa jiru hundaa quba qabna isinis quba qabdanii odeeffannoo adda addaa qabaachaa jirra isi sanirraa gadi fageenyaan irraan tana dubbachuu dhaafin dhufee kanaafuu shariikan keessanii fi waayillan keessaniif hanga dandeessanitti invite godha dandeenu irratti haadha qabu kaanis viidiyoo haa daawwatu rakkoon oromoodhaa sadarkaa fi bifasii jijjiirrattee oromoonni naannoolee adda addaa keessatti argamanii fi lafoottan ollaa biyyattii keessatti argaman hundinuu araraafamaa reebamaatii fi buqqifamaa galaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Mootummaan nama nyaataan TPLF mootummaan wayyaaneedha sadarkaa biyya bulchuurra dadhabatee jira. Trust me on this. Humna waraanaa qaba malee biyya bulchuu hin dandeenye. Biyya bulchuu jechuun nagaa eeguu jechuudha. Itoophiyaan biitti ja'amtu hin jirtu. Yoo Oromoon lafa biraarraa buqqaatee kadeemtu taate buqqaasifamtee fadhiin ala boortaan naannoo takkarraa gara naannoo biraatti buqqaasanii Oromoo godaansisan yoo ta'u ta'e lafa Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa wanni jaan hin jirtu. Kanaafuu lafa takka keessatti akka feete sossoo'uudhaaf hojjechuudhaaf kana hunda wanni dandeenyeef sanii jechaadha. Mootummaan kun jiguudhaaf waan dandee hunda godhueeti badee balleessuudhaaf muratee mootummaa jiru. Antanni badee tanni baduudhaati miti tana rakkisaa jirtu. Tanni baduudhaati miti. Qabsoo keessa madaa'u jira, du'u jira, reebamu jira, buqqa'u jira, araraafamu jira. Qabsoon hadhooytuudha. Qabsoo keessa karaan caffeen hin jiru. Kanaafuu gadi fageenyaan araraafamaa fi roorrifama namni keenyarra gahu kana ka qabsoo teenyattiin finiinsinu, ka hamilee keenyattiin jabeessinu, hijaa daranuu ittiin seennu ta'uu danda'uudha qabdi. Tattiin gaddinuu miti. Tatti rifannuu miti. Tatti if booda deebinuu miti. Tatti abdii kutannuu miti. Tatti hamilee cabnuu miti. Tatti hamilee teenya jabeessinu. Tatti kutannoo teenya guddisnu tatti wareegamaaf itti kakaasnuu fi namoota keenyattiin kaasnu ta'uu qabdi. Awti kamii waan kanaa wanni ta'uu qabu sani. Akka wayyaaneen barbaaddutti sabaa sablammii kamii wajjinuu lola keessa seenuun kasaaraa Oromooti. Injifannoo wayyaaneeti. Oromoon sabaa sablammii kamii wajjinuu wal loluu hin qabdu. Tooftaadhaa fi malayyaadhaan deemtee ammoo ka xiyyeeffattuu fi abbaan lola kana Oromoon rabbanee deemu jirus wayyaaneedha. Wanni Oromoon irratti xiyyeeffachuu qabdus wayyaaneedha. Xiyyeeffannaan ammaas kutaa 11 lafa Oromoo hunda keessa ta'uu qaba. Lafa kutaa 11 lafa Oromoo hunda keessattuu xiyyeeffannaa diinagdee wayyaanee irratti, caasaa wayyaanee irratti, basaastuu wayyaanee irratti, hooggansa wayyaanee irratti, infraastiraakchara wayyaanee irratti, cheenii wayyaanee irratti fi caasaalee waan wayyaanee wajjin wal qabate hunda irratti weerarri barbaachisu gaggeeffamuu qaba. Namoota keenya hogguunii fi akkasitti makiinaa fa'inaa gubbaa fa'amanii lafa qubatanii jiraachaa jiran, lafa mana keessa jaarratan, lafa keessatti ilmoo horan, lafa fuudhanii qabeenya keessatti horanii hojjechaa if jiraachisaa ilmaan isaanii itti barsiisaa jiran sanirraa namni keenya hogguu akka beelladaatti fa'amee reebamee qabeenya isaa saamamee ari'amu nama gaddisiisa. Kana godhe Somaalee miti. Wayyaaneedha. Garaan hin boonye hin jiru. Ijji imimmaan hin naqanne hin jiru. Ammoo roorroon baay'achaa deemuun ta hamilee teenyaaf booda deebistu osoo hin ta'in ta kutannaa teenya idaatu ta'uu qabdi. Nu jabaachuun ta jabinaaf nu kakaastu ta'uu qabdi. Duutiin weddummachuun
wareegamaaf ikkannuuf qophaa'uudhaaf tanu haastu ta'uu qabdi. Hamilee tanu cabsitu, if booda tanu deebistu, tamataa gannu qabachiistu ta'uu hin qabdu. Akka dinni barbaadutu akkasi. Roorroo ilmaan Oromootti rogayyii hundaa fi lafoottan ollaa hundarraa deemaa jiru kana Oromoon yoo shaaxira taane, yoo mala qabaanne, outcome isaa bu'aa galii bilisummaa Oromootti jijjiirrachuu ni dandeenya. Akkatti dandeenyus ummata keenya humneessuu, jaaruu fi hidhachiisuudhaan. Ummanni keenya arraan tana namni lafa isaarraa buqqee, qabeenya isaa saamame, jireenya isaarraa ari'ame, bultii isaarraa reebame, ka obboleettiin gudeedamterraa, ka ilmaan isaa barnoota dhorkanii ari'an, isaa fi qabeenya isaati qe'ee isaarraa guuranii harka qullaa godaansisan, eeni beeloo, eeni dheebota, eeni rakkata, eeni cinqata, ee gargaarsanii feesisa. Ammoo ejjennoon rakkoo sanii bu'aan waan sanii waan abaluu nu godhe, ta abaluu nu godhe jechuu oson tahin isii rakkoo san kara qabsootti fi hamilee qabsootti jijjiirrachuu danda'utu gootummaadha. Hijaa hamtuu keessa seenanii sabaa sablammiidhaa wajjin hijaas qabachuu oson tahin sirnicha diina ummata keenya akkana godhachiisaa jiru kana firraa cabsuudhaaf mootummaa nama nyaata, mootummaa dhiigatuuxa, mootummaa lafedaaq, mootummaa shanyi ballees kana firraa balleessuu fi cabsuudhaaf namni keenya hijaa keessa seenuu qaba. Kutannaa baduu keessa seenuu qaba. Murannaa hamtuu keessa seenuu qaba. Xiiqii hin jijjiiramne, tan sharafamne, ta hanga galiinsaa bilisummaa fi walabummaatti if booda isan deebisne sanirra gahuu qaba namni keenya. Bu'aa waan kanarraa buufachuu dandeenyu hamilee, kutannaa, murannaa fi wareegama kafaluudhaaf kaka'umsa dur caalaa waa sodaadhiisu, if jaaruuf murteessu, hidhachuuf murteessu, if gurmeessu, lolu, lolchiisuudhaan abbaa biyyummaa mirkaneeffatanii roorroo kanatti dhala dhalateenyaatti, dhala dhalatti aantu hundarraa bilisa godhuudhaaf, aarsaa wareegamaa kafaluudhaaf namni keenya hijaa keessa seenuu qaba. Hijaa saba fixuudhaati miti. Hijaa sabaa sablammii miidhuudhaati miti. Hijaa naannoolee biraa miidhuudhaati miti. Hijaa sirna kana firraa cabsuudha. Hijaa mootummaa wayyaaneedhaa hurreessuudha. Hijaa abbaa biyyaa ta'ee roorroo kanaa jalaa takkaa fi maajiidhaaf walaba ta'uudhaaf isiisaniif kaka'u kutachuu danda'u qaba namni keenya. Isiisan qofaatu roorroo kana amata sadi boodaas nurraa hambisuu danda'a. Isiisan qofaatu eega nuti yaanillee ilmaan keenyarraa roorroo kana hambisuu danda'a. Isiisan qofaatu eenyuyyuu daangaa teenya keessaa fi lafa teenya keessaa qabeenya keenyaan deebi'ee nu miidhuu kan dandeenye taasisuu danda'a. Isiisan qofaatu bilisa nu baasa. Nama keenya, horii keenya, dhagaa keenya, muka keenya waan qabnu hundaa'u ta bilisa nu baastu bilisummaa san qofa. Hanga sirnicha kana hin cabsinetti, hanga sirnicha kana hin kuffisnetti, hanga sirnicha kana firraa dhabamsiisuudhaaf namni keenya hijaa hin baane hin qabannetti, hanga ijaaramee dubbii barbaachistuu fi wareegama barbaachistu taqabu haxaawwatee tan qabne bitatee akka Hussein Buneefaatti, akka Jeneraal Hussein Buneefaatti raada qabu fi jiboota qabu gurguratee meeshaa ittiin bitatee hijaa keessa seenee dheefirraa kaasuudhaaf kutatee hin kaanetti yoomiyyuu araraafamuu, yoomiyyuu reebamuu kee hafan qabu. Ilmoote atiis reebamtee, ilmoon teenyaas reebamtee, kabiraatis reebamuu ta'a. Saniifuu tooftaa wayyaaneen sabaa sablammiidhaan waliin nu naquudhaaf deemtu kana beeynee sabaa sablammii kamii wajjinuu wal loluurraa if qusachuu danda'u qabna.
midhamnus danda'uu qabnu ultimate goalii keenya jecha galii teenya tahee garee waan nuti tilmaamaa yaa'u jirru jecha midhama silaa wayyaanee nuufi sabaa sablammii waliin naquu feetu irraa if qusannee nuufi wayyaanee waliin seenuu qabna. Sirnichi kun sirnicha kufee humnaan taa'u jiru. Dalagaan jiru. Sababnummaan mootummaan naannoo shanii liyyuu poolisitti qabaattee naannoon afurii Oromiyaan tamna miliyoona meeqaan lakkaawwamtu takaartaadhaan lafarraa guddoodhaa liyyuu poolisitti dhabduuf maali? Sababnummaan milishaan Oromiyaa keessaa ulee malee qawweetti dhabaa deemaa naannoon biraala waraanatti horaa meeshaa waraanaa gurguddaatti horaa deemtuuf maali? Siin eeguufi siin jiraachisuufi nama si dha'u sirraa tiisuufi siin dha'uufi siin dhooysisuufi siin jilchuufi mootummaa dha'ee akkan jaamne kavarii godhattee si rukutuufi. Tana opidiyoon kamiyyuu ni beeka. Wanni opidiyoon irraa abdatan hin jirtu. Osoo waa qabaatanii maanuuti liyyuu poolisa gaafa Junaydin liyyuu poolisa jaaresan gaafa liyyuu poolisni uumame san harkaamaa diigan. Mootummaa fonqolchaa maqa sodaatanii fi bara. Oromoon Oromiyaa keessatti waraana jaaraa yoo deemte mootummaa fudhattii maqaasi sodaatanii fi biyya fi buqqaafattii maqaasi sodaataniif siifi qawwee waliin dheeysanii bar. Arraan tana ka dandee ka beeke ka qabu qawwee fi Oromoo wal garsiisuu danda'u qaba. Oromoon qawwee qofaan bilisa baatee jiraachuu dandeessi. Yoo qawweedhaan ala hidhannoodhaan ala abbaan fadheewu si nyaachuurraa if boodan deebu si jeesurraa if boodan deebu. Sababni mootummaan garagaraa siifi qawwee waliin dheeysuuf akkaatii sajjeestee abbaa haqaan taaneef. Tanaafuu rakkoon keenya itti fufa. Rakkoon asit dhaabbachuun teessu. Fageessinee laaluu qabna. Osoo balaan adda addaa biyya san keessatti uumamne namni fonqolchaa mootummaa godhuudhaaf qophaa'ee jiraannaan biyya keessa yeroon amma. Yeroon mootummaa fonqolchanii mootummaa qabatan amma kudeetaa namni godhuudhaaf dandeettii qabaatu jiraannaan it's time now amma za'aan amma yeroon mootummaa fonqolchanii mootummaa qabachuu danda'an. Mootummaan kun osoonii fi sabaa sablammii garagaraa waliin naqee dhumaatii ummataa badduu akka Ugaandaatii fi Ruwaandaatii fi kana hin uumne. Sibiraas dhufee ifi si fixee kaanis si fixe siin jechaa. Kaan biraas dhaqee ifi fixee Oromoo si fixe jechaa. As gizee dhaqu martoo hidhatee dhufee si fixee. Achi gizee dhaqu aadaa ta'e uffatee dhaqee si fixaa afaan dubbachaa. Kaanin na fixe wal ficcisiisee sabaa sablammii idduutti genocide akka Ruwaandaadhaa osoonii fi hin uumne. Namni biyyaaf laalatu. Namni biyyittii tun nagaan akkaanii fi mootummaa nagaa hortee nagaan jiraattu barbaadu jiraannan. Ichin agar በመፈንቅለ መንግስት መያዝ የሚቻለው አሁን ነው። biyyatana kuffisanii mootummaa tana fonqolchanii aangoo qabachuun ka dandamu hoggu mootummaan akkana nagee eeguu dadhabe. ለሰውየውና ለንብረት ለህዝብ ለህፃናት ለሴቶች ለሰብአዊ መብት የሚሰማው ማንኛውም አካል ካለ ኩዴታ ማድረግ የሚችለው አሁን ነው። አንኒ ጎደምት ጀት ይያደ ጎደሙ ቀብዲስ ጀት ይያደ አሁን ነው። እቺን ሀገር ማትረፍ የሚቻለው አሁን ነው። አማ biyyatana fonqolchanii warra dhiiga namaa xuuxee fi qabeenya ummataa xuuxeeraa dhiyeessanii biyyi sirna dimokiraasii haqaatiin abnamu akka barbaadee fi waliigala jiraachisuu ka danda'amu amma
haasawa ooluudhaan rakkoon Oromoo, rakkoon Amaaraa, rakkoon sabaa sablammii biraatii fi rakkoon cunqurfamtoota garagaraa hiikachuu hin danda'u. Haasawni nama dammeessa. Irreetu diina cabsa. ውይይት ህዝብን ያነቃል። ኃይል ነው መንግስትን የሚያፈርሰው። ተናቡ ሁምነሰን ኦሮሞን ሆረቹ ቀብዲ ሁምኒሰን ዱፉ ቀበ ዮ ሁምኒሰን እንጅራን ዮ ሁምኒሰን ኢኑመም ረኮን ኦሮሞዳ በረራም በረቲ ተንመከና ተገድኑ ታ ደሙ ራይፍ ቦደን ደቢት ተናፊን ዲበራ ዲበታ ማናቹ አፋን ቀዌ ቲቪ አፋን ቀዌ ቆፍ ካሶስ ጅራቹ ቀባ ከከዩ ጀውስ ጅራቹ ቀባ አሞ ገመ ቦዳ ቲቪ ማይረቲ ሁብና ፊ ሁብና ቆፋኒ ወኒ ተካ galma ga'uu dandeessi. Mootummaan kun osoo humni xixiqqoon isa ummata kana hiriirsiteef booda sossoostu jiraattee mootummaan kun kufuudhaaf qarreerra jira. Mootummaan kun Finfinnee fi Adaamaa iddoo jira bakka biraan jiru ergamtuu jira bakka biraati. Mootummaan kun kan jiru lubbuu isaatiin Finfinnumaa fi Adaamaa iddoo jira malee bakka biraa hundaa'u ergamtuu isaa jira. Ummanni to'achuu ni danda'a bakka biraatu war. Bilisoomsatee jiraachuu ni danda'a. mootummaan kun kalubbuunis meeshaanis akka gaarii jiru Finfinnee fi Adaamarra jira malee bakka biraa ergamtuu isaati ka jiru. Tanaafu mootummaan kun mootummaa caccabee jiru. Mootummaa kufaa jiru. Mootummaa daakamaa jiru. Yoo mootummaan kun torbaan kana keessa cabe maali hireen Oromoodha? Maali hireen ta'e? Maltu asana maltu dufuta amata gada iya olum faydan qabtu Oromon hegereef yaadu danda'u qabdi rakkoon amma uumamaa jirtu tun rakkinni amma uumamaa jiru kun rakkina dufutaa urra laafaadha. Tana sammuu teenyatti uummanni biyya keessaatti sifitti muqabdan uummanni ala kana jirtanii sifitti muqabdan ala kana gargaarsi nuti amma godhaa jirru gargaarsa xiqqaadha. Gaafa gargaarsi dachaa amma godhaa jirruun dirqiin nu gaafattuutu dhufaa jiru as deemu jira. Bineensi hoggu du'aa ka'e waan arkee hunda ciniinee du'a. mootummaan takko guji guuteemtu waan deddeessu hunda gootee jiiti. Saniifu Oromoon hegereef achi fageessinee yaaduu danda'uudha qabna. Waan laaftu miti taas deemaa jirtu. Dhumaatiin teenya ida'uuf teessi. Hidhamuun keenya ida'uuf ta'a. Rakkachuun keenya ida'uuf ta'a. Reebamuun keenya ida'uuf ta'a. Haala qabsootu akkasi nu sodaachisuuf miti kaniin kana jedhu. Akka qabsootu akkasi hammaachaa deemti. Hogguu miskiinummaa keessaa bahuu deemtu cinqiinsi jabaatteeti. Atis cinqiisa mo'achuuf cinqiinsi jabaattee balloo yaammattee rakkoo qofaatti jala hawwaattee balloo yaammattee rakkoon si jala hawwaattee hanga rakkoo tana sagalee dhaga'uu dadhabdutti cinqiin afarfaata si dhorkitee cinqiisaniin injifadhaaf hogguu marxifattee kaate injifachuun dhufti. Tujjaaruun san dhufti. Tujjaaruun kan dhuftu akkanumatti halkan keessa akkanatti miti. Akkanatti duguggatteeti sanuu si gammachiisuu dadhabdee osoo rakkoon si jala hawwaattu osoo rakkoon si jala hawwaattu if jibbitee tana keessa qaabdii kutate hafa. Tana keessa dadhabee kajee hafa. Tana keessa qaciniinfatee itti fufee galmaan gahee taajira. Bilisummaanis akkasi. Amma sadarkaa san irra jira. Hammaachaa deemuu teessis. Kana keessa ka dadhabee diina ka gana utaa'u gartan gana amma wayyaanuma tanattu miseensatee ka galu utaa'u agar arkuu teessan.
wayyaanu makuufu jirtu tanatti khamiseensa ta'ee galuu barbaadu fi galuu taa'u agartan at the last minute ka galuu taa'u jira neechariitu kasi waggu daqiiqaa waa xiqqoo hafe takkaayis yeroo waa xiqqoo hafte ka galuu ganee qabsoo fa'aa achi galuutu jira abdii kutatee jechuu hifatee dadhabatee maaluma jee ka ciniinfatee immoo marxifatee qabsoo godhutti fufe galma gahaa jechuu tanaafuu qabsoo deemaa jirtu tana keessatti Oromoon heegarees yaaddachaa qabsoo godhaa jirtu tanaas itti fufuudha qabdi humniti teenya kaniif galma geessu niyaan teenya ka galma geessu humna teenya jabeessaa yaa irratti hujiin hojjetamuu qabdu gahaa olitti hojjetamuu qabdi abbaa fadheenaa ta'u karaa fadheenaa ta'u irreen teenya jabaa deemuu qabdi ummanni keenya wayyaaneen odeeffannoon qaburratti meeshaa waraanaa ummata Oromoo irraa biyya keessa guutuutti irraa guuruudhaaf murteeffattee jirti meeshaa waraanaa Oromoo irraa guuruudhaaf akka gaafa 1990 takkaatti meeshaa waraanaa Oromoo irraa guuruudhaaf guyyaa diinni keessii fi qawwee waliin dheeyse diinni kee yoo ati qawwee harkatte namootaa ni beeka guyyaa diinni kee sii fi qawwee waliin dheeysuu eegale yoo ati qawwee harkatte namootaa ni beeka tanaafu ati isa moo'uudhaaf qawwee raccichuu qabda qawwee barbaadachuu qabda qawwee horachuu qabda rasaasa horachuu qabda humna zig godhattee hidhachuu danda'uu qabda diinni kun saniin alan ka'u hin ka'u humna jabeeffachaa deemuudhaanii fi irree jabeeffachaa deemuudhaan hormaata ati horachaa deemtuun haleellee ati sarra godhaa deemtuun xayyaara hanga fedha yaa qabaatu meeshaa aircraftii hanga fedha yaa qabaatu dubbiin sanii miti kutannaadha murannaadha namni viidiyoo Mallas Zeenaawi ilaaltanii jiraattan Oromoo ያመፀቀን እምቢ ያለቀን እንኳን የኢትዮጵያ ጦር አይደለም የአፍሪካ ጦር ተሰብስቦ እናቁመው ቢል ሊያቆመው አይችልም ጄጅር ቡጋ ጋፋ ኡመኒ ሀጣዬ ዲዴ ጋፋ ኡመኒ ሙራቴ ዲዴ ጋፋ ኡመኒ ፈኑ ጄ ዲዴ ዮ ኡመኒ ስርነ በልፈ ዮ ኡመኒ ጅቤ ዋንተካ አባን ፈደ ዳቡን ደንደው ኡመኒ ገላና ተንተውን ሜሻ ረደበለቹ ጉባዳን የሮፊ ሁምናፊ ወሬገመ ፊዱሰን ጥቄሲቲ ሙራ የሮስኒ ጥቄሲቲ ሁምና ወሬገሙስኒ ጥቄሲቲ ቀበኛ ሰካኒፊ hangi xiqqaan qoftiin bahuta asistiyechu humna san irratti akka amma deemaa jiramu kanaan silaa waraanniif dandee humna horate akka gaaritti karaa tokkoon haleelu jiraate wayyaaneen arraanta waraana saniin dhawaa fi ummata kanaan asiin firraa dhorkattuu hin dandeessu saniifuu naannoon kudhate heddummina keenya irratti fayyadamuu qabna gizee hedduu wanni ni anja'uuf fi lafa ballina keenya irratti fayyadamuu qabna yeroo hunda wanni ni anja'uuf maali yoo naannoo tokko qofa irratti roorroon deemtee yookiis naannoon tokko falmachuu itti fufe naannoon biraa taa'e kun hiree kannitiif wayyaaneedhaaf akka isiin naannuma san irratti xiyyeeffattu yoo naannoon Oromiyaa gizee kaanis achi ka'ee isii girgireessuudha san isii dadhabsiisuudha san isii malaamarii roorkuudha hi afaan fanjoyti gamanaanis caca'uudhaan ni afaan fanjoyti jechu isii tana afaan fanjeessu irratti wanni amma dalagamaa jiru gahaa miti Oromiyaan guututti warra isa amma deemaa jiruu fi lola amma deemaa jiru kana keessatti hirmaannaa gahaa godhuudha qabdan kay Finfinnee ka'uu qaban namoonni Finfinnee keessa jiran ilmaan Oromoo ka'uu danda'u qaban ilmaan Oromoo Adaamaa keessa jiran ka'uu danda'u qaban maa daqiiqa 10 hin taane maa daqiiqa 15 hin taane maa daqiiqa 20 hin taane achi keessa ka'uun as keessaas waan jiraadha agarsiisa humna hirtiisiin humna silaa gama qofar ramaddu gamasiis ramaduudhaan extremely busy godhuuni danda'ama isi
سنقبتي ومني خينا ميشاو يانين سنين رأي كتشو بربادو تانا كون كماوني كتنا ميشاي كتشو را ميشا تيتي وجي وريقا موتو رديات وجولوتا هيدتني لولو بربادن تنبيا خيسا جرتو جرانا يو ميشاي كتشو برباد جولوتا سنيقن هوغو ميشا تكاكا هيدتو مني دينا خيته برباده si cunqursuuf fadhii qabaachuusaa sii galuu qaba. Na dhawaa si sodaachuusaa sii galuu qaba. Na reebaa si sodaachuusaa sii galuu qaba. Sanaafuu akka ati isa reebdu maqa beekuuf si cunqursuuf maqa deemuuf waan kana dhoorkuu danda'uu qabdaati. Fayyadamuu qabda meeshaa qabdutti. Lafa gartanitti ummata kana reebuudhaan miidhuu danda'uudha qabnaa jechuudha. gama biraatiin warreen buqqaanii jiran khallafoota adda addaa keessa qubsiisaa jiran kana qubachuun qoftiin faayidaan qabdu. Ijoollota keessa jira. Manguddoo keessa jira. Hawwanii keessa jira. Tadeessee jira manguddootu nama urmiidhaan guddaadhaa jira. Kan dhukkubsate faa keessa jira. Gargaarsi barbaachisaan ta'e godhamuufi qaba. Karaan gargaarchi godhamuuf kun ammas karaa OPDO ta'uun qabu. Tanarratti akeekkadha. OPDO'n ta'u uummata keenya du'aa jiruuru du'a jalaa baasuu hin dandeenye. Ta'u uummata liyyuu poolisiin dhufee ajjeesu jiruu uummataaf qawwee kan itee irraa dhoorkuu hin dandeenye. Kaafaan guuttatteetu maaliif uummanni keenya nurraa du'a jechuu hin dandeenye. Rakkoo daangaarra jiru jaammalee maa namni keenya nurraa dhumaa maa namni keenya nurraa ajjeefamaa maaliif namichi kun kana godhaa namichi kun akkana haa ta'u namicha naannoo shanii kun akkana godhu jira jaanii onnee dhiibbatanii qoma dhiibbatanii godhutti hin jiran ni beekan akka wayyaaneen godhu jirtuus waa wayyaaneen godhu jirtuufis ni beekan. Isaanis qooda keessaa qaban hafadhee fi hajibbees anakkiin an itti ilaalu ka wajjii hirmaatee fi ka wajjiin hin hirmaatinii callisee irra laalees isaan lachuu tokkuma. Isaan lachuu tokkuma. Tanaafu gargaarsi ka ta'uu qabu karaa abbootii manguddootiin karaa warra amanamuutiin karaa tooftaa garagaraatiin kana san ijee asirratti dubbadhu saniin ta'uu qaba malee waan karaa OPDOtiin deemuu fi baankii mootummaa Itoophiyaatiin deemu kana ani hin deeggaru. Baankiin Itoophiyaa keessa jirtu tamiyyuu wayyaanee harka jirti. Baankiin Itoophiyaa keessa jirtu tamiyyuu ta wayyaanee irraa walabaan jirtu. If gowwoomsuun qabnu. Baankiin tamu ta Itoophiyaa keessa jirtu namicha nama keenya fixu jiru. Ummata keenya gargaaraan baankii inni biyyanni bulchuutti akkamitti ergama maalleeni? Numa ta'uun qabu kun. Jijjiiraa yaada isa warri fiddan. Baankii mootummaa wayyaanee bulchaa jirtu irratti biyya mootummaa wayyaanee za'aa feete akka fedhe godhu jirtu irratti akkamiin baankii sanitti maallaqni akka seenuu ajajna. Kun dogoggora dhaabbachuudha qaba. Antuun dhaamsa dhuunfaa kiyyaati. Waan hin taane adii walitti himnaa jechuudha. Abbaa fedhe taanaan karaa fedheen taanaan wanni hin taane san hin taatu. Wayyaaneedhaatu biyya harkaa qaba. Baankii hunda wayyaaneetu harkaa qaba. Wanni Oromiyaan harkaa qabdu takka illee hin jirtu. OPDO wanni harkaa qabdu takka illee hin jirtu. Baankii gamtaa OPDO ta'us Oromoo ta'us baankii gamtaa Maarree ta'us akka fedhe ta'u Itoophiyaa keessa taanaan baankiin san. Oromiyaa keessa taanaan baankiin san. Wayyaaneen hanga baankiin san miniiraa wali guurramtu eeggattee fudhattee meeshaan bitachuurraa if boodan deebitu. Gargaarsa nama keenyaatiif akka ooluun gootu wayyaaneen. Kun maallaqa kana wayyaaneedhaaf erguudha ta'a. Anakkiin ani itti ilaalu maallaqa kana wayyaaneedhaaf ergutti ilaala. Saniifuu baankii Oromiyaatii fi jinni jaankaa waan jaan takka illee nuun feesisu obboleeyyan kiyya. Bara ay mee an akkamittiin
mootummaa nama kiyyaajjeesu jiru ka biyyanni harkaa qabu ka gargaarsi tokkollee ummata kiyya kanaaf akkan dhayne barbaadu kakkaanan nama kiyya kaan hin dammeessine barbaadu kakkaanan nama kiyya waan himne barbaadu OPDO keessan baankii OPDO gamtaa gargaarsaa maarree tajaamtuun maallaqa yoo nan erge katti ajaju eenyu isa tanaafuu waan tana bayyanootaan Oromoon addunyaarra jirtan hundinuu dammaqinsaan laaluudha qabdanii jechuudha. Baankii sanii maallaqa dhaquun anaaf akka wayyaaneedhaaf erguttiin lakkaawaan. That is my stand. Ta'uun qabu. Baankii Itoophiyaa keessa jirtu ta lafa feete naannoo feete keessa jirtu hundaa'u wayyaaneetu itti abbaadha. OPDO'n humna xiqqaa tokkoon qabdu humna xiqqaa tokko osoo humna qabaattee ummata sii kanaaf rakkatti lubbuu namaa qaba'u kanaaf rakkatti ummata sii miliyoona 50 keessaa namni hanga tokkollee hidhachiisuu hin danda'in ummata keenya kafixu jiru bar wayyaaneerra OPDO'dhaa bar ka ummata basaasu jiru feenyu wayyaaneerra wayyaaneen way ummata keenya basaasu jirti nama keenyaatu basaaseetti himaami wayyaaneetti خون كنا خون مارة ده خون كم جارمة كنا خون جارمة كنا خون كنا جرا خون سني جرا جه بساسة قلتة ويانة الجسيسة يسيسو جروين نمو مخين نعمر OPDO ده إذا سني مالك إرجنا واجرا فديتاو no oso namni banki tum banki dumfa tutate banki dumfa ta Ethiopia keessa jirtu yoo taate haga Ethiopia keessa jirtutti banki dumfa sanittu maallaqa nagun takka qabeenya qisaasuudha lama wayyaaneedhaaf bilaashitti maallaqni kun maallaqa jeequmsaa deemu jettee akka isiin fudhattu taasisuudha yookiis wayyaanuma erguudha tasanii alaa nama keenyaaf hin dhaqu mala maallaqni biyyatti dhaqu khabiraani qabdanii mala saniin erguu qabna malee direct bank accountiin amma banamee qilleensarra shirshir jechuu jiru kun dhaabbachuu qaban yaada kiyya bu'aan qabuun amantitiyya wayyaanee ergamaan standitiyya khasaaraa malee nama keenya dhaqqabuun taa'uun ejjennootiyya lakki yoo jettan ergaa bu'aa sirra walagarra achi boodarraa wal dubbannaa jechuudha ammoo manguddoon biyya keessaa mala adda addaa jira haasirra dubbachuun hin taane saniifuu akkaawuntii sanitti Oromoon biyya keessa jirtu akkanneen warri maxxansitanii fi warri raabsaa jirtan dhaaba an akkamumatti maallaqa karaa OPDOtiin biyyatti erga akka ja'amu jiruutu na dhibuttuu jiraawu shakkii biraan na naqu jirti ana akkamittiin maallaqa karaa OPDOtiin biyya akka seenu maal how do I trust OPDO akkamittiin amanuu dandayan OPDO maanu maali hiriiroonsi banki tana wayyaaneen hin beeytu hin dubbistu asirra OPDO'n basaasa meeqaatu as keessaa na dhageeffachuu jira maantan basaasa meeqaa as keessaa na dhageeffachuu jira waan maxxanaa hunda akkasuma jala jiran saniifuu xiqqoo wanni goonu dogoggora keessa seenuun qabdu bankiin san it has to be shut down ta'uu qaba cufamuu qaba banki saniin maallaqa naquun qabeenya ummataa qisaasuudha qabeenyi san wayyaaneef akka dhaqu murteessuudha tayyattuun qaba amantii tanaafu bankiin san dhaabbachuu qabdi cufamuu qabdi karaan ammoo itti ergamu malli adda addaa ni jira yoo mala san ni qabdan jeetiin amana mala san yoo khaniifi wanta ta'u taateen walitti himuu ni dandeenya asirratti himuudhaa miti malli hedduudhaa jira karaa maallaqni itti dhaqu ammoo karaa saniin erguun bu'aan qabdu akka kaanittuu nama keenya biyya keessatti maallaqa asii dhufa jaaniira araraasaa jiran maaliif gargaarsaaf asirra teenyee nama keenya booyaa ooluun keenya ni beekama itti booyaa jirre nama keessan gargaaraa jenne nama keenyaaf firii maarree godhaa jenne nama keenyaaf akkana ta'a jenne nama keenyaaf akkas ta'a jenne asirraa booyaa jirre ni beekan as keessa amma yoo xiqqaate namni hangi tokko ka wayyaaneeti nama 4 ta'uu 5 ta'uu we don't know because anybody bakkayyuu keessa seenanii waan nuti itti jirru ni basaasan saniifuu OPDO'tti maallaqa erguun kaznaa mootummaa Itoophiyaa jirtu baankii OPDO ta biyya keessa jirtu ta gantaa taatu ta dhuunfaa taatu ta feetee waa taatu ergamuu hin qabu kanaafuu yaadni san yaada sirriitii miti dhaabbatuun
ejjannootiyya yaadaqi gama biraati mootummaan kun ummata keenya kan buqqisaa jirtuu fi araraasaa jirtu akkanumatti illee lafoota adda addaa keessatti rakkoo adda addaa deemaa jirtuuf karaa kumbolchaa kana keessatti illee arraan tana lola guddaatu deemaa jira rasaasa guddaatu dhawamaa jira waan adda addaa ta'aa jira miidhagaa tolaa yookiin miidhagaa lolaa keessatti akkanumatti hiriira adda addaa deemaa ture malkaa raafuu keessatti akkanumatti hiriira addaatu deemaa ture tanaafuu obboleeyyan keenya kan biyya keessa jiran hundinuu qabsoo bifa danda'anii fi sadarkaa danda'aniin godhaa jiran taniifuu obboleeyyan keenya kan biyya jiran kanaan gargaarsi bifuma duraan barame sanii fi addaatiin gargaarsi cimuudha qaba dhaammannoon tiyyataarraa ammoo ummanni keenya hamtuutu as deemaa jira waan badduutu as deemaa jira tanaafuu namni biyya keessa jirtan kataayitaa qabdan jiraannaan mootummaa tana fonqolchaa irra gaggeessa mootummaan hin jirtu yoo namni tokko naannoo tokko keessa jiraachuu hin danda'in Itoophiyaan hin jirtu yoo namni tokko naannoo tokko keessa jiraachuu hin danda'in practically Itoophiyaan hin jirtu አንድ ህዝብ በአንድ ክልል ውስጥ የመኖር መብት ካጣ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ኢትዮጵያ የሚያስብላት የብሔር ብሔረሰቦች በየክልሉ ውስጥ የመኖር መብታቸው ሲጠበቅ ነው ስለዚህ ለአብዲ ልዬ የተሰጠ ልዩ መብት ኢትዮጵያ እንደሌለች ምስክር ሆኗል በክልል 5 ውስጥ መኖር ያልቻለ የኦሮሞ ብሔር የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ አለመኖርን የተረጋገጠበት ነው ምክንያቱም አንድ ሰው በየትኛውም የኢትዮጵያ ክልሎች ሄዶ ሰርቶ ኖሮ አፍርቶ መኖር ይችላል ህገ መንግስታዊ መብቱ ነው በቀን በጠራራ ፀሐይ ንብረት ሲያፈራ የነበረን ህዝብ ህይወቱ ኑሮውን ሲቀልስ የነበረ ሲሰራ የነበረን ህዝብ ከሚኖርበት ጎጆ ከሚሰራበት ስራው ልጆቹ ከሚማሩበት ትምህርት ቤት ተፈናቅሎ በመኪና ተጭኖ ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ ከተደረገ እና ይህ መንግስት ደግሞ አይ ፍራሽ ይሰጠው ሳንድዊች ይሰጠው የመቋቋሚያ ቦታ ይፈልግላቸው የሚል ከሆነ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ፈርሳለች የኢትዮጵያ መኖር የሚረጋገጠው በብሔር ብሔረሰቦች በፈለጉበት ክልል መኖር ሲችሉ ነው ስለዚህ መንግስት ኢትዮጵያን አፈራርሷታል አንድ ሁለት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ማንኛውም ክልል ከፖሊስ ውጪ የተለየ ኃይል ሰራዊት እንዳይኖረው ይደነግጋል በክልል 5 ያለው ልዩ ስልጣን የሚል በስርዓት በኮንስቲቲዩሽኑ ውስጥ የለም ለዚህ ነው ሪጅን 5 ላይ የተሰጠው ይሄ ልዩ ፖሊስ የሚባለው በስመ ሶማሌ አምብሬላ አርገው ነው እንጂ ሶማሌዎች አይደሉም ቢሆኑም ደግሞ ሶማሌን ህዝብ አይወክሉም ስርዓቱ ለዚህ ተግባር ለዚህ ስራ ለዚህ ጄኖሳይድ ያሰለጠናቸው ግለሰቦች ናቸው ሰዎች ናቸው እንጂ እነኚህ ሰዎች ብሔረሰብን አይወክሉም ሶማሌን አይወክሉም ኦሮሚያ ሰፊ መሬት ይዛና ሰፊ ህዝብ ይዛ ልዩ ፖሊስ የማቋቋም መብት ካጣች ክልል 5 ደግሞ ትንሽ ህዝብና ትንሽ መሬት ይዞ ልዩ ፖሊስና ከባድ መሳሪያዎችን የመታጠቅ መብት ካለው ይህ መንግስት ህገ መንግስቱን የማይጠብቅ መንግስት መሆኑ የተረጋገጠ ነው ጀቹ ስለዚህ ኢህአዲግ በራሱ ስርዓት ላይ ገመድ ሰክቶ ራሱን ያነቀ ነው ይህ ስርዓት መውደቂያውና መደርመሻው አካባቢ ነው ያለው ስለዚህ ይህ ስርዓት ብሔረሰቦች ላይ ግጭት እንዲፋፋም ያደርጋል የርስ በርስ እልቂት እንዲመጣ እኛና ሶማሌ እኛና ማንኛውም ኦሮሞና ማንኛውም ብሔረሰብ ትላንትም አብረን ኖረናል ከትላንት ወዲያም አብረን ኖረናል ትላንትም አብረን ስንኖር ነበር ዛሬም እየኖርን ነው ነገም እንኖራለን ወዳጆች ነን መቼም ቢሆን የሚለያየን ነገር የለም ሊኖርም አይችልም
መንግስት መጪና ሀጅ ነው የማይሄደው ህዝብ ብቻ ነው ስርዓት መቼም ይተካል ኃይለ ሥላሴ ተተክቷል ምኒልክ ተተክቷል ደርግ ተተክቷል ይሄም ይተካል መቼና እንዴት እንደሆነ የማይታወቀው ይተካል ስለዚህ የማይተካው የማይለወጠው የማይፈርሰው ህዝብ ነው ትላንት ጎረቤቶች ሆነን ስንኖር ነበር ዛሬም ጎረቤቶች ሆነን እንኖራለን ትላንት ክፉና ደጉን በጋራ ስንቋደስ ነበር አሁንም እንቋደሳለን የጋራ ችግር ነው ያለብን የጋራ ችግርን መፍታት የሚቻለው ደግሞ በጋራ ስንነሳ ብቻ ነው በጋራ ለመነሳት ደግሞ የጋራ ድርጅት አያስፈልገንም የጋራ ጠላት ካለን የጋራ ድርጅት ባይኖርንም የጋራ ትግል ማድረግ እንችላለን ያ ነው እምነቴ የጋራ ጠላት ስላለን የጋራ ድርጅት ማቋቋም የለብንም የጋራ የድርጅት አቋም ሊኖረን አይገባም የግዴታ አይደለም ልዩነት የሌለን ህዝብ ሆነን አብረን መታገል ግዴታ አይደለም ከላይ እስከ ታች መፋቀር ግዴታ አይደለም በማንስማማ ጉዳዮች ባለመስማማት ተስማምተን ሁሉም ባለን የጋራ ጠላት ላይ የጋራ አመለካከት ይዘን መንቀሳቀስ እንችላለን የጋራ ድርጅት ማቋቋም ግዴታችን አይደለም ድርቀማሚት ተናፉ ሰባሰብ ለሚዳን ኦሮሞ ልቡ ሱዳፍ ቶፍታሌ ደምቱ ሁንዳው ኦሮሞን ዲዱ ቀብዲ ኩፊሱ ቀብዲ ተነጫለተሞ ለፈጅርተኒ ፊ በከወል ቁንደምቲ ቀብደን ሁንደቲ ኦሮሞን ሂደኖ ከኒ ከነ ጀበይ ሳሂማ ለፈጅርተኒ ፊ ለፈበይተን ሁንደቲ ኦሮሞን ሂደቴ if taduftuuf if akka qopheessitu kakaasa irreen oromoodhaa cimu qabdi humniti oromoodhaa jabaachuu qaba oromoon roorroo akkanaatii fi araraafama akkanaarraa kan qulqullooytee najaa bahuu dandeessu afaan qawweetii fi afaan qawwee qofaani irree qofaani hubna qofaani abbaa biyyaa ta'uu ka dandeessu oromoon abbaa biyyaa yoon taane rakkoo kana jala bilisa bahuu hin dandeessu kanaafu gosoota rakkoolee nurra deemaa jirtu aanolee irraa eegalii calanqoo calii irraa qabi ilaa ammaa jirtu iddutti seenaa jirtu hundaa'u if booda deebitanii yoo kalaaltan taate ta oromoo jiilchitu tahaa turte ta oromoo abdii kutachiistu irreecha irratti nama dila sana oggufitan barattootaa fi oromoo jiilchuudhaaf sodaa onnee oromoo keessa gabbisuudhaaf aanolee irratti oromoo hoggufitan dubartii irraa harmaa guciran qabsoo yookiis bitamuu diduu yookiis gabroomuu diduu hogguu yaadde harma dhabuu akka yaaddee if booda deebitu si taasisuuf ture namni hogguu jiila akka ati jiiltu akka ati sodaatu akka ati baareetu akka ati dheeysitu si godhuu barbaade gocha suukannaawaa naasuun qabne nama godha gochi suukannaawaan sana immoo waan ati ittiin kaajette tanaaf hogguuniif kaasuu deemtu si mul'ataa jechuu if booda si deebisa arra oromoon gochoota baqaan deemtuu fi ajjechaa deemtuu fi hidhamuu fi reebama deemtu kana hundaafu bu'a qabeessa jijjiirrachuu qabna hijaa garaa kaayyachuun kutachuudhaan murachuudhaan wareegama barbaachisu kafallee abbaa biyyaa ta'uudhaaf irree teenya kaasuu danda'u qabna jennee amanuu danda'u qabna nutis nama yoo lakkoo isaa nu haga'u hin jiru nutis goota yololle ninjifanna nutis nama nutis nama baraga amata gada ufa dabra hunda keessatti mootummaa jijjiiramtu hunda keessatti boya wal bochisa iya
waliyyisiisaa jiraachuun nuu gahuu qaba. Nuu gahuu qaba. Wareegama qawweetiif if kakaasuu danda'uu qabna. Namoota keenya hidhachiisuu irratti if kakaasuu danda'uu qabna. If dura namoota keenya wareegamaaf xiiqii hijaa namoota keenya gara akka bultu taasisuu danda'uu qabna. Akka namni keenya hijaadhaan hidhate dukkana guyyaa deebisuu ni danda'a. Meeshaan ni horamti. Ni horamti. Horaa jirraas. Horomaa jirraas. Oromoon horachaan jirtu. Tanaafuu meeshaa teessan akka ni hiikanne. Taniin isin dhaammadhu warri biyya keessa jirtan akka meeshaa teessanii ni hiikanne. Kanarratti qophii har'aa irratti qophii yaada keessan kan nadhaatiin qabaa. Tanarratti lakkoofsa kiyya irratti bilbiluu ni dandeessan warreen yaada kannitan daqiiqaa 15 fi 20 fi isiniif kennuun barbaada. Namoota hedduutu qophii yaada uummataa ta'etu daqiiqa 10 fi 15 fi nu kanni jee natti bilbilee dhaamsa hedduu naa kaayanii turani. Qophii sanillee maa dhaabdaa yaada uummataa nurraa fuudhii jechuudhaan hedduu namoonni na gaggaafachaa turani. Sanii jecha warri bilbiluu barbaadan lakkoofsi kiyya nam tokko asirra akka tapha. 4 duwwaa 3 8 duwwaa 7 9 warri lafa dheeraa irraa bilbiltan 001 duran naquu ni dandeessani. Hello. Hello. Commander in Chief. Yes sir, jalan gafaki akam nagaa fayyaadha. Akkam nagaa fayyaadha. Fayyaa ga jidduu tana akka Facebook irraa bu'ee akka namuutu beeku itti naaf himta. Si dhagayaa jiranii quba qabanii barreessinee fi jirraasi namoota hedduu si yaadee jira. We missed you, we love you, we respect you. Commander in Chief Kenya hojii boonsaa dalagaa turte galatoomii yaada kee kannadhu. I love you to all guys. Ga akkuma beekamutti bara dabre bara 2016 keessa yeroo 11 Facebook irraa na buusanii sababni isallee graphic video na jala deeme Facebook kana kiyya kana balleessuudhaaf wannummaan isaa goone hin jiru ani video tokko of course graphic video dha videoon sun ammallee social media irra ni jira wanni uummata burmaadhaa tokko actually September 5 itti guyyaan suni galgala share godheetiin graphic video repeatedly post gootee jechuudhaani na jala freeze godhan warri Facebookidha because reporter nam kuma tokko oli Facebook inatti erge warri reporti na godhee homa miti ja baatii takka na qaxxaanii akkaanin waan tokko post ngoone comment ngoone waan tokkollee akkaan godhuu hin dandeenye na godha bara dabrillee akkasumatti nageellee Boorana keessatti mucaa Oromoodhaa ka wayyaaniin Tigreen ajjeestee bineensi foon isaa lafarra harkisaa akkanatti nyaatu tokko godheetiin very graphic video dha jedhanii asaayillee na buusanii. Abshir tanaaji'an Facebook kiyyaa'umaa daaraa hin taane. Facebook kiyya kana haa godhuudhaaf wannummaan isaan hin goone hin jiru namuutu namni Facebook wanni jettan torbaanitti paaspoora keessan jijjiirradha. Graphic video ani poostillee hin goone sharing godhee homaa miti sun dabree jira amma guyyuma waatiif qo'aa fi amma ati guyyaa 15 akkas boodaan deebi'uun oolu guyyaa 20 oodaanii waan Abshir bareedduudha. Dhaggeeffachuun hin danda'a waan hunda dubbisuun hin danda'a homaa miti hundaahu akkana naajeen inni abbaan qochuma waraabessi haleejiin kawaan biraa hin beeyne garaa isaa malee yuusee wal waamuudhaan asmaratti gale eertiraa keessaa iyya guddisuun sagalee itti naa himi. Waraaboo hin jiinu badirraa hin baru. Waraaboo hin jiinu badirraa hin baru. Garaaf jeeddu aadaan isaa duru Nazir Abdiin kutatu arras ta'ee goru osoo bineensi na nyaatu osoo lubbuun jiru jeeti itti naa himi. Ani Facebook kiyya report gootanii freeze goosisuu ni isaati lubbuu tiyyaafuu har'aan tan ijoollee kaarramillee fi harargee keessatti akkasitti rasaasaa gaasittiin duute wallahi wabillahi ani Rabbiin guyyaa tokko wannu fiduu taa'aa jeen gartee akkasitti naa galatooma hedduu galatoomi Nazir keenya anilleen karaadhaan makiinaa oofu jira siin dhageeffadhaa komantii godhuu hin danda'u sheer godhuu hin danda'u. Abshir
qophii yaada kennachuudha itti na jabaadhaa isin hundaa isiniin jaaladhaa ilmaan Oromoodhaa har'aan tana uummata biyyaa san bira dhaabbachuu qabna qawwee bituu qabna qawwee bituu qofa osoo hin ta'in deemuu qabna nutillee haa deemnu nu kaasame ni deemna wallahi rabbi kakadhe ni deemna wallahi sinje ayyee galatoome duu takka ajjeesun ajjeesanii duun dhiirummaadha namni biyya ofirratti du'e wanti inni isaa jannata namni biyya ofirratti du'e namni saba ofiitiif du'e sigali har'a warri biyya keessaa suni abdiin isaa nu qofa nu abdata rabbii wajjin biyya alarraa qabna jeetti nuyi namni isaan abdatan sigalee tanaafuu naajiraadhaadhaan hin deebi'aa yeroo gabaabduu boodaan feesbuuk irratti sahoosaniin dhabame ayyee nagaan ture akkasii barnoota gaahin nagaan naajiraadhaa galatoome ayyee jaaladhaa nagatti ayyee galatoome ayyee nagatti hello bira jirtu sibira jiru kana ayyan shofa ana sirraano si sa khanda bijanu rana tikirama de ayyan dabe o faddu ya da kannadu amma gababti may halle ummata kenya radde mu jorjana saidi nundi walim reena amma be kamada daro an kuma korti durse enyu maqan ke dura guma ko sibeekeetiin bar si gaafachuu jira ayyee gumaa ko bagana gaan dhufte yaada kee kannadu sagaleen hin sibeek bagana gaan noyde ayyee genocidein ummata kenya irratti akka deemaa jiru ummanni keenyaa fi addunyaalleen bartee jirti wanni gabaabduun amma nuti beeksisuu qabnu ummata keenyaa fi kakeessaatii fi haalaatiif qabxiilee takka takka irratti dubbachuun dirqama taatee jirti amma warri Tigreen divide and conquer jechuudhaan addaan baasii waliin fitin Somaalee guddoo waliin fittee diideeti Ogaadeen abdii ileetiin dhabamsiiftee ummata Ogaadeen eega fitte boodaan Oromoo Somaaleen cabsuudhaaf Somaalee eega sammuu cabsite boodaan nurratti bobbaasu jirti jechuudha. Sanillee Somaalee jechuun dandeenyu warra garaan bitan. Amma gaawwanni nu feesisu gabaabdutti haalli kun dhufe maaltu nu feesisa? Ta duraati ummata Somaalee nuti akka diina keenyan ta'een garayyuu ibsaa fi jirra tuni ibsuun feesisaadha. Isaanillee akkasumatti ibsaa jiran naannawaa Hargeysaatiif hundaa'u paartota isaaniitiif hunda seennee ilaallu jirru ummatuma yaada keenya qabuutu wanni kun badii abdii ileetii fi Tigreen humna ta'uu hubatanii jiran. Kan amma nu harkaa qabdu gabaabduun baqattootaa fi warra Hargeysaa Wacaalee Jijjigaa fuudhanii Cinaasanitti haga kalee ganamaatti nam 13 kan magaalaa Cinaasanii naqan. Ummata kanaaf dura dandamachiisu qabxiin siyyatan lamadaa waan nyaatanii dhuganii itti qubatan warri ala jiru itti yaannee daddaffiin dhaqqabuun dirqama keenya dhaamsi jabaan kan dabarfachuu qabu. Kanarraa warri naannawni magaalaa Kaalgariilleen hedduu sossoo'ee naannawni magaalaa Edmontonis qophii jabduu irra jira. Garuu warri ani xiqqoo akka ibsitu barbaadu magaalaan guddoon Torontoo guddina arba du'ee ciisu taatee jirti sossoo'insa tokko kan gargaarsa kanarraa amma dura qoodan fudhatin. Minisootaan sossootee jirti. Waliigalatti tuni waan amma naannawa tokko kuttee waan Oromoo baqattoota guutuu Oromoo hunda dirmattee qubsiisuu qabdu. Oromoo mara dirmachuu qabdu dhaamsa kan akka jabeessitee naa dabarsituun barbaadan kaasaaqoo. Kan lamadaatii nuti buqqee jira gabroonfataan Oromoon bakka jirtu akkuma reefu jettatti hidhannoo aga hiikkachuu dhiisi namni horii qabu hunda horii isaa baatee ollaa fi ganda hunda hidhachiisee qawwee isaanii makiddaa jala kaayyatanii waan dhufuuf qophaa'uu qabanii jedhan tana sadaa gabaabsasitti hin dheereessu. Gumaa koo hedduu galatoomii dhaamsa kee nin gaane warri Torontoodhaa abbootiin teenya obboleeyyan keenya shamarran keenya rakkoo biyya keessa kaa jirtu tanaaf tumsi keessan hin mul'anne magaalaan hundinuu bakka iyyuu kaa jirti teessan tunoo maaltu isin qabatee isin jechaa jiranii kana gaa hojiirra jijjiiruu ni qabdanii dhaamsa kana isaaniif gaa hedduu galatoomii gumaa keenya assalaamu alaikum. Hello. Ka
خاسبيرا جرو جوفي خاسبيرا أتلالو جرتوسان جوفيتي سلكي ياسي السلام عليكم وعليكم السلام أما سري قوتي نعم قصدك جرتا بقى جرات تقول جرا وانا تكبر تقولوا قليلة تنوزين وانا سنجيكو برباد وان دي كويسي أيه لا وانا ما كيتي دي أسيدو فيديو كون في كدين كده رتلي وانا ما لك وانيتي نمي وما لك سني كابلي سنجينا جتو ثاني ورا وان سنجدو سوالي سنبدي وبودر ولا عمدو ولا كان جتو ورا Hello. Hello. Durace tensa. Hello. 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 Assalamu alaikum. Alaikum. Wa alaikum salam. Akam? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam nagaa jirtu bangasa. Nagaa fayyada. Nagaa alhamdulillah. Bismillah. Nagaa maami? Nagaa ma waan deemaa jiru kanarraa dhageeffachuu jirta silaawu laammaatii mee yaada kee kannadhu. Dhagaatiin jira. Yaandi an kennachuu barbaadu yaaduma takka lama. Ayyee. Innis maal isinitti fakkaate namni hedduun haasa'ee jira miidiyaaleen hedduun haasa'anii jiranii garuu akkuma hangumanatti dhagaamu tokko waa jechuu barbaada waa'ee Sumaaleetii fi waa'ee Oromoo kana jechuudha. Ayyee. Innis maalidha Sumaalee fi Oromoon namoonni tokko amma aariidhaan ka'aniitiin Sumaaleen nu fixaa jirti akkamitti cal'isaa hin tuqinaa nuun jettanii warroonni jedhanii dubbatanii jiranii beektanii. Kanaafuu wanna akkasii sanirraa akka xiqqoo of qusatan maaliif hoo jenne duraan Sumaaleen warri duraan qabsaayaa ture warri duraanii jechuudha. Akkaataa isaan bira deemaniitiin qawwee isaan irraa fudhataatiin isaan biratti dhokataatiin turanii beektanii warri Sumaalee inumayyuu jazaa nurraa qaba. Dhuga. Osoo dur warri Habashaa afaan Oromoo reediyoo cabsa yeroo jedhan sanuyyuu warri keenya achi deemaniitiin Maqadishoo keessa akka afaan Oromoo reediyoo hin cabsine achitti ittiin dubbatanii achirraa yeroo duraatiif akkasumatti fakkaataa akka seenaa dhageetti jechuudha. Ayyee. Sirri. Kanaafuu isaan inumayyuu nurraa galata qabanii isaan akkana godhanillee mootummaa shira kana hojjetee ummata sammuu isaa akkanatti firaan xaxullee ummanni Oromoo duraa waa hedduu obsee bira darbeeraa beektanii. Kanaaf ammallee obsa godhateetumaan of qabee haala danda'uun ofirraa ittisaatiin akka Sumaalee wajjin jiraachuu danda'an akka Sumaalee wajjin obboleeyyan ta'an itti mul'isuu danda'uu qaban yoo isaan haala hamaanillee itti dhufan jalmaa goraatiin suuta jedhaatiin itti himuu barsiisuu akka wayyaaniin kana godhaa jirtu itti himuu danda'uu qabna jechuudha Oromoon. Sirri. Dhugaa jette. Kana jedha kanarra maal jettan? Dhugaa jette ayyeetti fufadhu yaada gaariidha. Eeyyan. Kanarratti immoo warroota baqatee warra achirraa gara biyyaatti deebi'eetiin hin jiru immoo jechuudha. Gargaarsi baay'ee hanqataadha. Homaa gargaarsi hin jedhamu amma godhamaa jiru kun uummanni Oromoo galaanaa uummanni Oromoo maarroo jedhaatiin haasayan yeroo baay'ee jechuudha. Galaannummaan isaanii meetire uummanni Oromoo meetinu galaana meetire ka galaana taane uummata kana akkamitti ofitti qabachuu dadhabne hagammaatti alatti akkamitti onnaa jennaan. Hagammaa alarra jiran natti fakkaata gara kiyyaan kaambii wayyaanee keessa jiran natti fakkaata gara kiyyaan akka dhagayaa jirutti jechuudha. Maaliif ardaa uummanni irraa buqqifamaa jiru sanitti gadi dhaabaniitiin ammaanatti kana waan tokko geessuu dadhaban keessattuu jechuudha. Warri Arsii maal akka godhataa jiran naagalaa hin jiru dhossaadhaan waa godhaa jiranii maaliif akka cim jedhan naaf hin galu keessattuu garri gadam jechuudha. Qamadii akka barbaadanitti facaafatan qabeenyallee sirriitti qaban hin dhossan malee jechuudha. Isaan Oromoo miti boruu irraan dhaqqabu maaliif cal'istan warri gadam akka jirtaniin jechuudha.
warri arsii lixaa garanaan degarri lachuunu jechuudha. Homa takka sosocho'iinsa isaan irraa argaan jiru xiqqoonumayyuu warra Baalee wayyanii maashaallah. Garuu gayaa miti ammallee waa hedduu qabna waa hedduu qabannee jirra qabeenya akka gaariitti qabna homa takka hin dhabne. Kanaafiyyuu ka'a dammaqaa Oromoo wal bira dhaabadhaa please. Hin beeku waan jechuu barbaadullee hin beeku dhugaa ibsachuullee hin danda'u baay'ee. Kana jechuu barbaada keessattuu warri gadab hagammaa qamadii san hunda uduu haamattan uduu facaafattan cal'istaniiti ofii keessanii yoo nyaattan maal isiniif fakkaata? Achirraan immoo biyya Olomaayii maa waan kana daawaa gochuu dadhabde ummata rakkataa jiru kan ummata isaan bira taa'aniitiin nyaatanii quufanii yoo ciisan xiqqoomayyuu ittiin dhaga'amu ka jedhu yaada isaaniif dabarsachuu barbaada. Ayyee bareedaadha obboleettii teenya yaanni ati kannite hundinuu yaada nama jaaruu yaada gargaarsaaf nama kakaasu yaada waa wal nama yaadachiisu seenaa qabsoo teenyaa ta keessa kutteefillee daggalanuu tahaa turan jarri kuni waa yaadachuu qabna akkanuma kaanee hamileedhaan waa godhuun qabnu tajettu warri biyya keessaatis akkasi gargaarsa keessan obboleeyyan keessan cinaa waan qabdaniin kaa dhaabbadhaa ni qabdaniin taa'inaa jechaanii jirta. Waan qabxii bareedduu kaastee hedduu galatoomii nagaan nu ture nama biraa jalaa hin kaasa. Ayyee hedduu galatooma fayyaa ta'a. Ayyee nagaan ture galatoomii. Yaada bareedaadha kaastee obboleettiin teenya itti fayyadamuun barbaachisaadha. Hello. Angasa. Labbee. Oi Brai. Akami. Kami jirta bolesa yara arsu nagaa. Nagaa fayyada hundeetaa. Baga jiraatee waan deemaa jiru dhageeffatte gaa islaamii yaada kee kannadhu. Yaa tokkuman dhaammadha. Hayyee. Warra biyyaa wadantee warra biyya alaa jiru kana daaspooraa kanaaf waadhaa uffadha. Tole. Yaa bakka amma gargaarsaa kanarratti beekte. Hayyee. Yeroon amma gaa yeroon Oromoo fi Oromiyaa gargaaran amma. Kanaafuu fiisha isaaniidhaa qabatanii baasuu qaban. Sirri. Maaliif hoo jettee anamma garaanuu nan danda'u ni beektaa wallaahi. Dubbachuullee hin danda'u ummata keenya kana oggunu harka wallaahi maan irraa bu'aa. Yeroon ummata isaanii gargaaran amma mana keessa ta'anii yaa Rabbi nu bilisoomsi jechuun faayidaan qabdu. Egaa yeroon amma maallaqa isaanii baasanii ummataaf dirmatanii hidhachiisanii ummata isaanii cinaa dhaabbatan yeroon isaa amma. Yeroo tana biraan dhaabbanne ammaan booda egaa Oromiyaan bilisoomsi Oromiyaa jaanii maqaa kan dhoyne. Sirri. Kana ittiin haadhaan qajeelu hundattuu. Ayyees dhagaa jiranii dhaamsa keenin gaani. Kanuma ittiin haadhaan qajeelu yeroon amma baasan dhageessa tuni yeroo hamtuudha amma yeroo diinni keessaa fi alaan nutti jiru faranjiillee walumaan taatee nutti jirtu. Yeroo tan Oromoo fi Oromiyaan ilmaan Oromoo malee waan takkan qabdu. Nu malee umaa takkan qaban miskiinoonni sun umaa takkan qaban nu malee. Kanaafuu yeroo tana habbaa takka maddii ijjatanii egaa nama daawwachuu maddii ijjatanii egaa namarratti eeguun rabbiin illee hin jaalatu tun Oromummallee nama hin taasistu. Gizuma xiqqishuma ijoollee qeeroo achi kakaatee xiqqoo falmatte Oromiyaan haa bilisoomtu qeeroon maddii ijjan qeeroon akkana haa taatu maarree haa taatu sunii miti. Ijoolleen achi wareegamaa jirti warri ammoo asii jiruu bareedduu jiraatan dalagatanii narraa eegali wallaahi no qarshii 2,000 kan nuti qarshii 2,000 qopheesseetiin jira kan nuuf. Maashaallah. Narraa eegali egaa namuu waan danda'u hanga danda'u qarshii 100 ta'u 200 ta'u 500 ta'u walitti yoo buusan ummata keenya san bakka takka ni goonaaf. Niinillee itti hidhachiisna. Lammada warra achi buqqee biyya namaa ta'e Somaalee keessaa ari'ame san lafti Oromoodhaa bal'oodhaa san irratti illee hojjetamuu qaba. Du'aanis ta'e Oromooti, Finfinneenis ta'e Oromooti. Magaalaa xixiqqoo keessa hojjettee magaalaa guguddoo keessa akka qubatan uummanni irratti hojjetuu qaban. Atillee irratti hojjetuu qabda tana qajeeltee. Uummanni kanaafuu tanuma itti naadhaa bakka gargaarsaa tan hatattamatti har'a nama 40 oliin dubbise biyya keessa. Nama 40 oliin noqunname wallaahi rakkoo ajaa'ibaa keessa jiran. Egaa Habba garaan kiyyaa waan danda'u haasaa waan danda'u wallaahi akkanatti jiru anaaf beeka ijoollee hunda amma itti dawwalutti jira maallaqa olii qabuufi.
tole ayye inna tana yaa tanoobicha ino yeroon amma gargaarsi yeroon amma oromiyaan oromoo fi oromiyaan dubarbaaddu warra diaspora Australia je Canada je hunda America wala German hunda yeroon amma nu barbaaddu yeroo tana please yeroo tana yawaan qabdaniin bira dhaabbadhaa jeen waan qabdan ooltaniin bulina torbaan kana keessatti arumarraa eegala tiyaada jee waan qabdaniin please ayye barbaadaami rabbiin bakka isinii buusa jeeni adaraa tana tinaadhaami okkee adaraa ayye dhagaa jiraniitiin dhaamaa isaanillee dhaamsaati dhaamaa abshir ayye daraan na dadhabee ayye nagaan naa turi okay all right okay obboleessi keenya wanni jechaa jiru rakkoon teenya yeroon Oromoo fi Oromiyaa bira dhaabbannu amma qabeenya qabnurraa warri biyya alaa jirtan haqabu hundinuu osoo hin qusanne obboleeyyan keessan cinaa dhaabbattan amma yookaan bilisummaa jechaan olinaa bilisummaa libaanataa fi du'aayiidhaa qofaan hin dhuftuu taanii du'aayii godhuu qofaan bilisummaan hin dhuftu yoo hidhachiistan amma nama hidhachiisuun yoo dirmattan Oromoodhaaf amma Oromoof dirmachuun jechaa jira sanifu yaada bareedaadha yaada kana hojiirra jijjiira lakkoofsi xiyya warri as keessatti barreessaa jirtan 4 duwwaa 3 8 3 duwwaadha 8 3 duwwaa 7 94 8 duwwaa 3 miti 8 3 duwwaa 8 3 duwwaa assalamu alaykum wa alaykum salam akam akkam nagaame angasa fayyaadha mee yaada raasawaa jirru gaa quba qabdaa mee yaada qabdu kannaddu eessarraa bilbilaa jirtaa eenyu maqaan kee maqaa kiyyallee gaa amma sirratti mulleen barbaadu bakka hin jiru Saudi Arabiyaadha ayye ani yaada kennatu barbaadu nuti ilmaan Oromoodha Oromoo jennee himatuun keenyaa'u nurraa fokkata baada kana yoonti namni biyya alaa jirru anamma akka kiyyatti biyya Arabaataan jira kanaan durallee wajjin haasofnee jirra biyya Arabaatiin jira namni biyya Arabaa jirru jalqaba jaartii yoo qabaanne jaartii teenya biyyatti hidhachiifne guutuun keenya namni biyya alaa jiru mataadhaan obboleessa keenya daammasnee yoo hidhachiifne wayyaane miidhesine guyyaa tokko keessatti ofirraa balleessuu qabna guyyaa tokko keessatti balleessuu dandeenya afaanin haasa'uun bu'aa nuun qabu obboleeyyan keenya kan biyya alaa jirru kan biyya addunyaa irra facaanee jirru dhugaadhaan kan dubbannu baanan nama keenya hidhachiifne kan hidhachiifnu ololaanii miti guutuun keenya dhugaadhaan dhugaa rabbiiti nuyi haqaa fi kan du'oon keenyaaf rabbilleen yoo gadi dhiifne haqa keenya duumaannan rabbilleen irraa nu gaafata karaa amantii keenyatiinis ebbeleessa keenya ammoo gargaaruu yoo dhabne hiyyeessa keenya amma namni keenya ebbeleeyyan keenya ebbeleettiin teenya haati teenya abbaan keenya kan bakka jiru ona isaarraa buqqa'e rabbi irraa nu gaafata qaama kan keetii toli jedhe rabbiin irraa nu gaafata kanallee addunyaa si'eessatti nyaannati addunyaa tana kan horru maali itti godhuuf akkamitti nyaatati bakkeen itti nyaannu namni tokkichi namni biyyaa gadi baane kun firaa fi haadha teenyarraa jaartii teenyarraa ebbeleessa keenyarraa ilmaan keenyarraa kan gadi baane itti deebinee jiraannati an akkaan ofii yaadutti namni biyya ambaatti hafnee achitti jiraanna jee yaadu hin jiru kanaafuu yoo akkasitti kan yaannu taate qophiidhaan uummata keenya kan ala jiru kan aduu fi rooba keessa jiru kan qilleensa keessa jiru kana qophannee isa wayyaan irratti baankii wayyaan irratti ergina jaan hin beeku kun waan gonkumatti mallee yaadu daa'imni kana yaadu nama sammuu qabuu baankii Itoophiyaatiin ergina jee daa'imni yaadu ani hoggaa waan san arge
gattaayetumaan bu'e maaluma nurgate nama rifachiiste diinaf dalannamoo diinaf dalannamoo oromoof dalanna namni ogaa ofitti hin cufu dhuga baankii Itoophiyaatiin erguu jechaan ofii hulaa ofitti cufuudha. Nuyi kanatti qophoonne kanatti eegadaan akka nuyi qophoonne ofirraa nu kutaa jiru. Sirri. Kanaafuu yaadni kun nurraa jijjiiramuu qaba. Yaada kana namni keenya yaada kana biraa ka'uu qaba. Hoo nama keenya taate yoo Oromoodhaaf dhukkubsate yoo bileeyyan keenyaa dhukkubsate yoo dhugubbaan kan bilisummaa barbaadu taate. Gama biraatiin jedhumaan intanatti buufadha jaarmiyaan maqaadhaan boonaa jiru suni nurraa dhaabbatuu qaba waan akkanatti godha waan akkanatti jirra maqaa qeerroo akka nuun dhoon maqaa qeerroo akka jaarmiyaan suni akkan dubbat jaarmiyaan sunuu si jaarsa dullacha jaarsi du'aan maa godha akkamitti qeerroo ana tooggana jaarsi qeerroo fi jaarsi bubbaaggaattisa tokko taa'ee wajjinaa ta'u. Hayyee dhaamsa kee kan lameeni TV dhaamsa nuu kannite hundaafuu galatoomii wanni ati jechaa jirtu hundinuu sirriidha saniif ammaa sagantaa addaa qabannaa ta qeerootii fi ta jaarsaati amma rakkoo deemaa jirtu tanarratti xiyyeeffannee isii bira tarree jirra itti dachaana isiidha rakkoo keessaa itti dachaanaa taamma harkaanu qabdu hawwituu tanarraa wanta jenna nama biraatiifin carraa kannaa yaadanaa kanniteef hedduu galatoomi. Ayya assalamu alaikum warahmatullahi. Hello? 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 Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hayyesa wana sawajir rukuba qabdani yaada khaysan kannada. Yani so yawani kannada inshallah. Darte rozi aguma ergine banki Ethiopia ergine jo sana kuma kurban jetti nano darte muha gubbata e jalam muret. Ayye. Gubbata Mee khasibira dhageeffachuu jirtu san firraa cufi dura. Akka sagaleen tee waliin deebisne. Akka sirriitti cagasan. Ayyee haasa'imma. Hello. فرقا ولي خنا hello وعليكم السلام نجا فيادا يا دخي سمي خندا يسرى بالبلا يرتن أتي بيا يوكي لما تترى أيه يوكي ما تسرى يا دخي سن خندا أيه إن شاء الله يا دبراء ونيا والله يوم ده دوبارا وني بيهاي جماعة يكون ورجعتين قدو وتو أنا ما لقيت وانا مسوي نسكي أيه إن شاء الله يكون وانا يادن كنا في عدو وانا دبي جتو أجته أورمان بيا يوكي جتو أجته كلني وان كارت لقيت نمي سلا وان كافته ما كجري سلا بيتا
waan tokko akka gattee gargaarsa biikan bir dhaabbatan tokkollee argaa hin jiru. Maxxanee jira yoo rabbi jeessaftii tanarratti warri Jarman keessa jirtanii fi kan akkaanii fi walgahii hawaasaa irratti argamtanii marii gaggeessitan tan jettu maxxansitee jirti ijoolleeniiti iyyaafadhaa ijoollee achi keessa jirtu itti dhaqa. Hello? Hello? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kam? Nagaa kam? Alhamdulillah ya dakhe khannadume. Ayya niki ya jazakumullahu khairan wa anni min jetti barbada ya niki jawabada. Nageetani mi? Dagaa jira khannadu nama heddu bilbilaa jira wal gubbaani tanaatu jaam godhu jira. Ayye ya dakhe khannadu. Ayye bareedadha. Ani waa'ee gartanii hidhannaa irratti hidhannaa kun gartanii jara wajjinis dalagee beekaa haga waggaa sadii humna darbatamaa ta'eef ni dalagee beekaa wayyaanii waliin jechaadha. Ayye. Kanaaf maqaa kiyyas ibsuun barbaadu amma galuuf waan qophiirra jiruuf meeshaaf taatu gara hooggantoota keenya wanni irra inni tokko hin qabnu. Ufuma kennaa yoo rabbiin kalaaf isaate matammaan keenya itti hidhanneetiniin seenuu qabna waan kanatti boodarra gargaarsa irra barbaannaa waan jedhu yaada qabaa beetanii. Bareedduudha gama keessaatiin naqunnami taani ayyee. Abshir gara keessaatiin qunnamuuf kana jechi dhaamsa ummataaf qabu amma akkuma anamma jedhu kanatti namni martuu mataa hidhachuu barbaachisaadha. Amma hidhannoo malee waan nama baasu hin jiru. Wayyaanee zamana dheeraa waan wajjin turree waan wal agarree amma hidhannoo malee waan nama baasu hin jiru. Dhuga. Kanaaf obboleewwan keenya bakka jirtanii biyyoota mararra akka hidhannaa jabeeffatan akka tokko taanu tokkummaa haa jabeessinu kanarratti akka jabaannu dhaamsa isaanii dabarsaa galatooma isin jedha. Galatoomii gama keessaatiin naqunnami taasoo inni hedduu jiraati. Abshir. Inshallah ayyee nagaan gala. Nagaan. Ayya salaam. Hello? Hello? Hello, Angasa. Akam? Nagaa Angasa kam. Fayyaadha. Nagaa. Qilleensarra jirtaa qophii daawwachaa jirtaami? Daawwachaan jira. Ayyee yaada kee gabaabsii kannaddo. Okay, annas nu Colorado irratti dabalee waliin an jechuu barbaade gargaarsa kana jee gurramaa jira bakka adda addaati nama adda addaa guraa jira. Kanarra kan hin jedhu amma fakkeenyaaf waan kana amma dhufaa jiru kana kan beeku ummata naannoo san jiruu fi mootummaa naannoo Oromiyaati. Amma fakkeenyaaf obbo Addisuun ganama reefuun kana lakkoofsa koodii baankii daldala Itoophiyaa fi baankii gamtaa Oromiyaa baay'ee jira beektaa? Isaan amma waan kana jechuun isaan irratti yoo ergine irra wayyaadha moo amma bakka adda addaa kanatti namuu garuma argeen waan akkanaa kana yoo godhe irra wayyaa yaadni kee kanuma. Ana kana fakkaatutti yoo isaanuma mootummaa naannoo Oromiyaatti ergine lakkoofsitaan nu kanan saniin isaanillee furmaata bakka maallaqa kana bakka tokko walitti qabanii nama hundaan akkasitti waliin ga'uu ni danda'an yaada jedhuun qabaa galatoom. Bareedaadha ayyee galatoomii yaada keetii anafoo yaanni nan qabu kanaan adda namichi gaafa nama keenya kaduu itti kijibaa ture namichi nama keenya ka hidhame itti kijibaa ture namichi nama keenya rakkisaa reebaa ture rakkoo adda addaa ka Oromoo irra geessuuf dirmachuu hin dandeenyii fi haqa dubbachuu hin dandeenye arra maallaqa Addisuu Araggaa maallaqa akkaawuntiidhaa achi baankii irra kaa'eef yoo maallaqa baankii sanii akka erginu taate namichi kun haqa dubbataa ta'etu hin qabuun. Lama dammaas namichi kun resoursiin nuti karaa biyyaa akka ummata bira geessu barbaannu kun ummanni waan biraatiin godhata shakkiyyattu maqa qabaniif isaa fi wayyaaneen wal mari'ataniiti akkaawuntii tana bananii gama isaatiin akkaanii fi maxxantu taasisan ta'ettuun qaban. Maaliif haajaa godhuudhaaf risoorsii alarraa biyya seentu
hijack godhanii akka qabeenyaa fi maallaqni ummata Oromoo biran dhayne godhudha. Arra Oromoo waa lamaan dheessiti OPDO waa lama TPLF wayyaanee waa lama Oromoon akka harkattuun barbaaddu. Takka maallaqa Oromoon akka harkattuun barbaaddu. Lama qawwee Oromoon akka harkattuun barbaaddu. Maallaqaa fi qawweedhaan dheessiti Oromoo. Tanaafuu namichi kun wayyaanumaa wajjin wal mari'atanii itti yaadanii agama addisuutiin akka maxxanuu fi baankiin tun baankii addaa ta'uu akka addisuun dubbatee maxxanan godhanii hogguu maallaqni kun achi dhaqe hijack godhanii ummata keenya harka maallaqni kan seene taasisuudhaaf tooftaa baate malee namichi kalee nama isaatiif hadooddi hin qabne arra gabbeeti nama isaatiif hadoodee baankii tanan nama ergaa ja'aa ta'e jettuun qabuun. Yaa dhugaadha garuu bakka qawwee san dhibbaatti dhugaadha. Namni tokkollee Tigreen takkallee akka gargaarsa yoo ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa takka addunyaa irratti gargaarsa Oromoo kadhatteen beektu takka gargaarsa yoo ta'e bajeta qabdi bajeta disaster fandi qabdi akka mootummaa biyyattiitti disaster fandi qabdi emergency fandi qaba mootummaan tokko kan naannoo bulchu maallaqa yeroo hatattamaa yeroo muddamaatiif qophaa'eef qaba yoo galaanni dhufe yoo balaan addaa buute yoo bakakkaan buute yoo jechiin sossoote yoo rakkoon addaa buute maallaqa hojiirra oolchan qaba mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan alatti ammaas mootummaan federaalaa rakkoo addaa ta'e uummatarra muddamteef fandii maallaqaa qaba saniifuu maallaqa kana mootummaan naannoo Oromiyaa illee yoo hin qabaanne federaalli naannoodhaaf erguu ni danda'a yoo fadhiin san jiraatte fadhiin amma immoo bakki jirtu maallaqni Oromoo harka kan seenne dhorkuudhaaf uummata harka maallaqni kan seenne maaliif uummanni kun xiiqii keessa seenuu ni beekan uummanni kun ijaa keessa seenuu ni beekan uummanni kun kutachuu ni beekan uummanni kun aaruu ni beekan uummanni kun dallanuu ni beekan uummanni kun hidhateen nu dhawaa maqaa beekaniif yoo maallaqni harka seenne uummanni kun wayin godhee nu godhaa maqaa beekaniif tanaa jecha maallaqa raambisuuf wayyaanee fi OPDO wal mari'attee waan kana akka baankii kanatti ergamu maxxansitee amantaa jettuun qabaa jechuudha. Tanaafuu isaan kanatti erguun khasaaraadha malee faayidaa Oromoof qabdu karaa mala biraatiin Oromoon maallaqni uummata harka akka ga'u taasisu barbaachisaadha. Maallaqa nama keenya ajjeesaa awwaalcha nama keenyaatiif duutii nama keessanii tasanuun jecha nama keessan kan buqqatee fi karakkatee isinii gargaaranii raanutti ergaa jechuun qishnaadha tun. Tun qishnaadha tanaa waan akkanaatiin sobamuun qabnuu jechuun barbaada galatoon. Okay, garuu yaalli ishee gaariidha. Ana kana fakkaatutti amma keenyaaf amma hariirummaan Tigree fi OPDO jidduu jirtu akkas waan gaarii miti akkas na fakkaata beektaa. Tana siyaasaaf dubbatan malee yoo gaariin ta'in gad bahaniitu uummata isaaniitti wajjin falmuudha. Yaa amma keenyaaf yoo ilaalte amma keenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaa karaa poolisiitiinis amma daangaa irrattis uummata cinaa akkasii wanni kun xiqqoo amilee nama goggora beektaa. Yaa wanni gaaruma garuu maallaqni amma keenya nama adda addaa nama kana man beeku eenyu akka guruu isaa akka dhaqu nama meeqaa jira amma goofandii fa'aa banee akkanumatti kana jiru kanumarraan sanii yaada sanii irra filadhee garuu yaadni keessas gaariidha jabaadhu. Ayyee galatoomi. Tanarratti sobamuun qabnu maaliif jennaan OPDO'n nama keenya ajjeestu OPDO'n nama keenya hitu OPDO'n Baqqalaa Garbaa hite OPDO'n Dr. Mararaa hite OPDO'n ati basaa seettee nama rakkisaa jirtu OPDO'n Oromoo naannoo Somaalee keessa akka buqqanii galan godhu jirtu OPDO'n Jabuutii irraa Oromoon akka gadan galu jirtu OPDO'n Somaaliyaa irraa Oromoon akka ari'amtu ajjeefamtu taasisu jirtu tun fi wayyaaneen deebiteeti Oromoof laalattee uummata sinii wanta taan kana rakkoo irraa baasnaati koottaa nu gargaaraa jaanii wanni akkasii dalagu saniifuu waa wayyaanee fi isaan irra walii galanii tajattuun qabaanii tanagaanamuu ilaalchasaa xinxaaluu ni danda'a jechuudha ilaalchasaatii fi wanta isaatiin laaluu ni anammoo amantaaniin an qabu wayyaanee fi OPDO'n wal mari'ataniiti maallaqa ala kanaa guuramu guddaa ta'uu maqa beekaniif qabeenyi guddaan kun biyya keessa yoo seene ummanni kun waan biraatti godheeti humniti addaa meeshaan addaa haalli addaa uumamee
shoorarkaan addaan ukka'uteessi tanaafu maallaqaa fi ummata adda habaabsuu qabnaa maallaqaa fi ummata adda hambisuu qabnaa maallaqni nu bira dhufeetuma firaashaa fi nyaataa fi aannanii fi qoonqootti binnee fixuufa ni jiraame akka ummanni maallaqni harkan geenye taasisuudhaaf yaadanii jechuudha. Tanaafu ummataan waan bitatuun beeka ummataan waan godhatuun beeka ummataan rakkoosoo beeka karaa mala adda addaatiin maallaqni ummata harka suduudaan akka dhaqu godhuudha. Opidiyoo kalee balaaleeffannu opidiyoo kalee wal yakkinu opidiyoo kalee nama keenyaa fi wantaafu basaastuudha jennuun opidiyoo kalee nama keenya cinqaa turtee fi rakkisaa turte tawayyaanetti nama keenya hiisisaa turtetti maallaqni akka ergamu daandii banuun an sirrii natti hin fakkaatu. Tasuma waliin galuun tana waliin galuun tanaafu maallaqa wayyaanee erguttiin lakkaawaan wayyaanee erguudha. Maallaqni kun mala fadheen warra inni ji'oo qabu kabiraa ta'u akka fadhetti asirratti naasoo haruma fadheenu lafa jalaas deemu samiirraas deemu akkuma deemettu direct to the beneficiary dhaqu qaba malee opidiyoo bira maallaqa erganii ummata keenya gargaarraan tasan taatu tasa mootummaa tana wayyaanee harkaa qaba amma dura mootummaan hin jijjiiramne saniifuu abadan hin ta'u kun sirrii miti siyaasaadhaan naman deemsistu. Hello. 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 Hello akkami? Hello, assalamu alaikum abbaan kaasaa. Wa alaikum salaam akkam nagaa fayyaadha? Fayyaa. Hayyee yaada kee waan irraa haasawaa jirru quba qabdanii rakkina biyya keessa jiruu fi roorroo uummata keenya irra deemaa jirtu kanarraa yaada kee gabaabsii kannadhu. Eessarraa bilbilaa jirta dura? Dubai irraa insi bilbilaa. Tole hayyee yaada kee kannadhu. Yaada lamaan qaba. Garuu tokko irratti xiyyeeffachuu barbaada. Yaadni kiyya dura irratti xiyyeeffadhu waa'ee gargaarsaa kanarratti. Hayyee. Wantoota amma dura dabranirraa barnoota fudhachuu danda'u qabna. Dhuga. Akka muuxannoo waan hin qabu jira keenyaaf. Hayyee. Bara 1998 almiin Direedawaan ture Direedawaati. Kanaan jiggee jira. Hayyee. Yaada ati kaasti heetiin jiranuma. Hayyee sagalee ol fudhu haasa'e. Hello. Sirriin uummata akkamitti hojiirra bakka nu barbaannu san ni karaa opidiyootti deemee. Fakkeenyaan siif himuu barbaada. Balaa 1990 Direedawaa irratti balaa bishaanii ga'e namoonni yaadatu. Gargaarsa walitti qabamaa ture. Achi isaan ture niin beekaa fi gargaarsi sun haala kamiin uummata irratti inni yoo karaallu taate waan hedduu si ajaa'iboo manneen ummataaf hiraman kafalanii itti jiraachuu jiran ila ammaa kafalan ummata sanirraa gaafachuu dandeenya. So opidiyoo maallaqa fudhatteeti manneenis itti gurgurte jechuu ummatatti. Itti gurgurte. Mana san ilaa ammaa warra kafaraa jiraatan bilbilatiif kenna gaafachuu dandeessa. Okay. Hayyee gama keessaatiin naa barreessi. Okay, lama. Hayyee alamadaa. Akka yoo deemte balaa dhiyeenya kana gahe karaa Finfinneetti qooshee balaa ummata sanirra gahe yoo kalaatu taate malleen achi walii qabame sun mootummaa eessa jira? Hayyee. Lakana osoo kana of duratti garuu ammaas karaa saniin ummata gargaarra jechuun anaaf of gowwoomsuu naaf fakkaata. Sirri. Takka. Okay, karaa mallaqa karaa biyya Itoophiyaa alaa ergamuun Oromiyaa alaa ergamuun sirreessuu ni dandeenya. Okay. Uummanni biyya keessa jiru haala kamiin wal cinaa dhaabbachuu danda'a? Gargaarsa sanirratti illee silaa yaada kennini. Yaada keetis qooddee uummata irraayis fuudhee itti mari'atamee na gammachiisa. Tole hayyee. Yaadni kiyya kalammataa waa'ee di'iillee. Hayyee. Saba kun gowwoomina.
abdi ilitu maali eenyu inni amma dura maal hojjechuu tufe akkamiin mootummaan wayyaanee TPL fuudhee achi keesse kanuma beekuu beeka dhuga osoo dubbii kun hin ta'in dura maal dubbachuu ture waa'ee uummata Oromoo qabsoo kanarratti maal gochuu ture inni waggaa tokko akkana dura akkuma addunyaatti akka ibsu mootummaan biyya alaa tokko dhufee itti seenuudhaaf karaa federaalaatiin dhufa. Akkan. Jijjigaa irratti mootummaan Somaalilaand dhufee isaa wajji ija dabarsaa. Mootummaan federaalaa quban qabu. Quban qabu gonsin jiru hin beeku miti beeki. Daamsa ergaa isa kaa'atuuf bakka isa ergatu waan beekuuf wantoota san itti dubbachuun barbaadu. Badiilee isaa san itti dubbachuun barbaadu. Bakka isa ergachuu barbaadu jira waan ta'eef. Harka guddaa waan isa guddaa qabaniif. Kanaa olis dubbisiisuun, kanaa olis dubbisiisuun, yakka kanaa oliitis nurra dalaisiisuun ni mala. Manni keenya bakka jiru tokko ta'ee wal cinaa dhaabbatee wal dhagahee haala amma itti wal gargaaru jiru akka biyya keessaa kanatti wallahi alhamdulillah si gammachiisa wanta akka Facebook irratti oguu dubbistu hedduu si gammachiisa naannoo takar makiinaa kudhan gargaarsa ergan jettu magaalaa takarraa oguu waan kana dhageessu Oromiyaa keessa magaalota meeqaa jira magaalaan cufti sun silaa takka ergite uummata amma baqatan kana maaltu isaan gahuu danda'a hangamtatti isaan cinaa dhaabbanni isaan bira dabarree qabsoo boriitiif qophaa'uu dandeenya. Sirrii. Hangana takka onnannee ka'uu qabna. Cufti keenya dirqama ofirratti goonee. Hedduu gaarii. Kanaan yaa galatoomii rabbisi haa gargaaru. Hayyee hedduu galatoomii yaanni lachuu haati kannattee OPDO amma dura muuxannoo irraa qabnaa gaafa galaana ammanni waa ta'ee jiru san. Maallaqa alaa ergame karaa OPDOtiin maallaqa sanis fuudhanii manaas jaaranii manaas uummata gurguratanii ammallee uummanni kafalaa jira kaja'u karaa biraatiin gargaarsa deemaa jiru kanaaf uummanni biyya keessaatiif olaantummaadhaan ka'ee akka inni fi gargaaruuf uummata mari'achiisuudhaa fi uummata wajjin wanta jechuun barbaachisaadha ta'ettu yaada kaasee obboleessi keenya hedduu galatoomii jennaani asumarra dhaabna waliigalatti Oromoon dhaamsi xiyya karraa rakkoon as deemaa jirtu rakkoo cimtuudha. Rakkoon as deemaa jirtu rakkoo jabduudha. Rakkoon as deemaa jirtu ta'amma caaltu. Tana daraniitu as deemaa jira. Fageessinee achi ilaaluu danda'uu qabna. Mootummaan tokko hogguunii fi kufuu deemu wanni inni godhu waan arke hunda galaafatee deema. Waan arke hunda. Tanaafu Oromoon rakkoon rakkachaa jirtu tana hundarraa haamilee hortee cimina hortee kaka'umsa hortee murannoo hortee xiiqii keessa seentee ijaa keessa seentee mootummaa kana firraa jiisuudhaaf if jaaru if humneessu hidhachuu loluu qabdi Oromoon afaan qawweetiin ala abbaa biyyaa ta'uu hin dandeessu tana jala mura amma duraas tana jeetiin jira yeroo hedduu wanni nuti irra laabaa ijaarreefis tan afaan qawweetii fi afaan qawwee qofa hoggootsoonni isaaniitii fi warri waan kana hojjetu hundi biyya keessa jiruus hojjechaa wanni jiranis tana irreen kan dhuftu humnaan mootummaa abbaa biyyaa ta'uu kan dandeessu humnaan manguddummaan hin taatu haasawaan hin taatu rakkoon cimaa deemu teesse yoo mootummaan kun arra kufee hireen teenya ta fuulduraa maali gabroonfataa biraa keessumachiisu gadadoon akkanaa dhaabbatti gaafa inni nu roorrisee hoo hin dhaabbattu rakkoo tana ilaa xumuraaf irraa fixuudhaaf rakkoo tana ilaa maayyitti jalaa bahuudhaaf Oromoon humnooytee hidhattee loluu qabdi afaan qawwee qofaatu bilisa nu baasa hoggu lollummaas nama kakaasuu qofa osoo hin ta'in ifiifis aarsaa barbaachisu kafalee du'ee dhabamee haafee bilisaa ta'ee haa jiraatu waliin rakkachaa oolurra
tanarratti ummanni keenya keessaa bakka meeshaa hidhachiisuu nama keenya irratti ifin qusatina ka ifin duune hidhatee loluu barbaadu hin qusatina arjoomuuf hidhachiisuun qusatina maali beeyta wanni tun akka laaftu jaamtee ta bilisummaa dhugaasan fiddu ta'uu dandeesse you never know him beeytu waan udduu rabbiin barcumaa uume abbaan fadhe barcuma irraa nambisuu jaan makmaaksa oromooti nama rabbiin mootummaan fadhe abbaan fadhe mootummaa irraa ooluu dhoorkuu hin danda'u saniifuu waan nu bilisoomsaan beenu ammoo tan wanni nu bilisoomsaa humna ta'uu beena jaarmeen beenu humnitimmaas abbaanii lola irreedhaanii qabsaa'ee bilisummaa fida je'ee muratee ka'e garraan cinaa dhaabbadha muuxannoo qabnurraa ammoo abbaa kasaaraatii fi abbaa faayidaa maqaa addaa beenuuf halaallee quufneerra halaalin laalanii bira dabraa deemutu irra wayya kun shaaxirummaadha maaliif gingilchaan laga dhaqaa ooluun bu'aan qabdu gingilchaadhaan laga dhaqaa ooluun bu'aan qabdu qabsoon oromoo ta'an maduraa hundi nama gingilchaan laga dhaqaa ture qabeenyi oromoo kan maduraa hundi nama gingilchaan laga dhaqaa ture arras ilaalammiin tiyya akkanan taatu arras ilaa ummanni keenya akkanan ta'u arras ilaa sabni keenya akkanan ta'u tanaafuu tanarratti kutannee hidhannoodhaaf qabsaa'uudhaaf hidhachiisuudhaaf waan qabnu dhangalaasuu qabna ummata keenya cinaas dhaabbachuu qabna tan biraa tan lamadaa qabeenya silaa karaa biyyaa deemu kana akkaawuntii addisuu araggaafaan maxxansanii fi akkaawuntii addisuu araggaafaan asiin naqa ummata gargaaruudhaaf jedhanii gargaarsaaf banan sanitti namni ala kana jiru yoo maallaqa achi kana qutaate an feesbuuka gubbarra gizee sheer godhamee harkuun hirrifadhe to be honest ni hirrifadhe akkaan dhaabbadhe warra sheer godhu kana laaluu na taasistee jechuudha akkamitti by any means maluma kamiinuu akkamitta akkumatti ta'uu qabu namicha tigrichi ajajee wa tigrichaa hojii dalagu namicha ganama galgala tigrichi kana godhi akkas godhi jechuu jiruun abbaa biyyaa ka tigreedha baankii tigreetti mootummaa hin ta'u abadan hin ta'u kun numan ta'u hin sababina oromoo aniifuu ni hirrifadhe nagguun harku dhaabbadhee akkaan laaluu na taasiste maaltu ta'u jira tanaafuu bilchinaan laaluu danda'u qabna hubannoodhaan laaluu danda'u qabna san dogongora warri maxxansitan jiraannaan ammallee kaasa eenyuyyuu maallaqa karaa baankii OPDOtiin karaa mootummaa OPDOtiin gamtamaarree jedhanii hin ergina NGO haaraya biyya tana keessa dhaabbatte ta'e ilmi oromoo tokko dhaabe yookiis emergency maarree jedhanii ta dhaaban haareetti saniitu irra jira sanitti ergaa ta hamzaa waaree ofaan jaaran jiraabar oromiyaa emergency fund jedhanii tajaaranii jira tadhiyoo tana hamzaa maxxansee ture ergaa sanitti maallaqa akkatti naquni beekanii naqanii that's it nama oromoof quuqama qabu haala kana jiru tokkootu irra jira mootummaa OPDO ka tigreen akka feete gootu biyya keessaa sanirra don't make mistake saniifuu ummanni keenya qabeenyi biraa dhaqu maallaqni biraa dhaqu nama ummata keenyaaf waan ummanni keenya uffatuu fi nyaatuu fi dhuguu nuu bituu hin barbaannu nuti maallaqni ummata keenya dhaqee ummanni maallaqa fudhatee waan bitatu ummata keenyaaf beeka saniifuu maallaqni direct ummata keenya dhaqu feena nuti direct maallaqni ummata keenya taa dhaqu isaanii beeka waan isaan feesisa waan fadheenaa bitatunni isaan beeka saniifuu wanni baankiin OPDO addisuu aragaa maxxansisan dogoggora badiidha lalisuun qabnu haasuu qabna dhaabbachuu qabdi baankii sanii niiraan lama ala kanaa seenuu qabdu hudhajjannoo oromoo ta'uu qaba diina keenyatti maallaqa wanni erginuuf hin jiru addisuu aragaa oromoo yoo ta'es keessa hojjechiisuu jiru diina baankiin san diinaa hoggana diinaa akka fadhe godhuu danda'a addisuun hin danda'u abbaan fadhe kabiraalleen hin danda'u wal mari'atanii akkana goone qabeenyi oromoo harka maallaqni oromoo harka kan geenye waan alaa guuramu jiru kana hunda quba qaban tanaafuu akkanatti maallaqa harkaa fuunee humna xiqqollee maallaqaan hanqinatti haafinnu tayyattuuf tanaba uuman this is a political game it's not ummata keenya rifatanii timta osoo ummata keenya rifatanii fandii bajanni ni jira amaa federaal gaafatanii irraan fuun isaan biraas ni jira akka aanaattu bar fandiin aanaa keessaa ni jira emergency disaster
prevention or control fund jani jirabar sadarkaa aanaattu fandi ni jira yoo aanaa tokko keessatti rakkoon balaan addaa mudatte bakka maallaqa bajetar raafuutee balaa saniin dhaqqabduutu jira dhiisi caffetti dhiisi federaalatti osoo san jiru wanni ummatni keenya rakkatuuf jiru maallaqa saniin ummata keenyaa gargaaranii yoo fadhan yoo warra ummata biyya keessaatiin irraa gurrachuu barbaadan irraa gurratan ummanni biyya keessaa oromoon taajirri biyya keessaa immoo maallaqa isaanii naqurra ummata rakkate saniif dhaqaa kanna isaanii beeka waan bitatan waan itti godhatan waan itti tajaajilaman tuntana tabiraa ummata keenya cinaa dhaabbachuudhaaf ta dur daran mudhii teenya hidhannee kaa'uu qabna qabsoo hamtuu as deemtuuf mudhii teenya hidhannee kaa'uu qabna wal cinaa dhaabbachuu danda'uu qabna silaa wanta yaada marii ummataa yookiis yaada ummataa tana torbaanirraa takka ittiin fufaa yoo rabbi jee hanga gaa waan haaraa wal agarru warri naa hojii turtan hundinuu galatoomaa sheer godhaa shariikan keessaniif messengeraan erga warri irraa kukkutatu sanis isaan biraanis naagayaa tanarraayis kukkutatanii sumuuniidhaan bilcheeffatanii tokkooma ummata keessan jabeessuu irratti jaaruu irratti humneessuu irratti hidhachiisuu irratti hojii cimtuu hojjedha. Tanaan isiniin jaa hedduu galatoomaa guyyaa gaarii qabadhaa. Nagaatti.